Amen. Isti amen wali jetta nakka keessan agarsiisanii. Hallelujah. Mee nama si bukkee jiru akka saaka biitii bagaarra geesse deemi. Addana jirtu minis baay'ee akkas hin gammadaa jettan yeroos nama akkas utaaltan immoo waan gooftaan har'a galgala dhufee nu fuudhee tokko hin ta'u. Iddoo kana geessee mataa kee bati gammadi. Luqaas tsaafi keessaa boqonnaa lama lakkoofsa jamaa kaasnee lakkoofsa 8 tuqeen darbaa lakkoofsa 36 so 20 tuqeen darbaa lakkoofsa 43 nan dubbadha. Isuma kana baafadhaa achuma gadi deebinee waliin ilaalna. Kana warri itti amantanii akka keessa uttaan. As Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreet ba'e. Iyuudaa keessas Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhimaa isaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiranis yeroo Maariyaam itti deessu ga'e. Naannoo sana bakkeetti akkan darabee dammaqan hoolota isaanii hin eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbate. Ifni suuraa gooftichaas naannoo isaatti ibse. Ameen. Lakkoofsa 20 dubbisa. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatanitti ija isaaniitiin waan arganiif Waaqayyoof fogobaa dhiyeessan. Galateeffatan. Ameen. Lakkoofsa 25 bara sanatti namni maqaan isaa Simi'oon jedhamu tokko Yerusaalemiin ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraatu, fayyina isaa Israa'eliif dhufe kan gara biyya Galiilaa gara mandara isaa Naazreetitti deebi'an. Mucichi immoo mucichi maal ta'a jedhama ilaallaka. Mucichi immoo guddachaa jabaadhaa. Maal ta'a? Manni guddachaa maal ta'a? Jabaachaa. Ogummaadhaanis waaw. Waan guddaan dubbachuu fedhan. Nama amaneef guddinni kee kana booda daangaarra darba. Qabsiisi qabda kee. Guddinni kee kana booda daangaa darba. Dhiisi nama si bukkee dhawu. Ani nama dhanna yoo hin jaalladhu. Kee dabalaa. Guddachaa. Ogummaa argachaa. Dabalaa. Daangaa darba hiniira. Guddachaa. Ogummaadhaanis guutamaa hin adeemu. Ayyaanni Waaqayyoos isa irra ture. Guyyaa sadii booddee immoo mucichi mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'e. Mucaa waggaa meeqaati? Mucaa waggaa meeqaa? Warri isinii galee naannoo kana keessan mirga keessan. Haadhook sii galeedhaa waa'ee Yesuus dubbachuun barbaada gaaddiin kana. Barsiisota seeraa gidduu warra dubbatan gidduu isaa immoo yommus yaa ilma koo maaliif akkana nu goota? Kisaaraadha fagoo deemnee waan ta'eef. Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofne si barbaadaa turre jette. Mucichi immoo deebisee maal addamitti na barbaadde? Mana abbaa kooti keessan argamuun akka ana irra jiru hin beektanii tuftanii isaanii jedhe. Kabachiise. Ameen na wayi. Amma gaakee deem na gochaadha. Meerka kee. Mulluufi babariisatti naqanii. Hallelujah. Waa'ee mucaa kanaa baay'ee dubbachuun hin barbaachisuna. Sinis lallabaa oltu waan ta'eef. Garuu mata dureen koo kan inni guddaan ani dubbachuu barbaadu Waaqayyoon wajjin jira. Ameen. Waaqayyoo wajjin jira. Nama tokko barbaada nama tokko. Nama Waaqayyo nama qaqaleessa Yesuus na wajjin jira jedhu akkas godhee Yesuus na wajjin jira jedhu. Ini terjadi waktu berapa? Yesus pun ira ya. Yesus pun mana? Ira baka. Haleluya. Nama dua tanya. Kosa sadela kosa didama kosa sodemi jasa sodemi sakan. Afutama afutamito ya afutama afutami sadi.
Yoo dubbistanii waan mucaacha dinqii mucaachaasa. Waggaan isaa kudha lama waan namni guddaan tokko dubbata. Raajii Waaqayyo keessa ta'e malee Waaqayyo si keessa ta'u malee waan ati dubbattu biyya Finfinnee kanatti adda ta'a. Ameen. Mee akka mirgaa kaasaa isan dubbattutti Waaqayyo ija godheera. Hai gamilla ke irraa achuuna. Milla ke irraa kan dhugaa isan dubbattutti Waaqayyo waa'ee kana ija godheera. Ameen ameen jedhime. Ameen. Kanaaf ta'e Maariyaam garuu abbaa manaa ta'anii tooni jiranii wal bira hin geenye. Ergamaan Waaqayyo Maariyaamitti sin dubbata, Yoosefitti sin dubbata, inni sirraa dhalatu isa dubartittii kanarraa dhalatu isa jawwicha mataasaa kan inni dhiitu taa'e. Isa nama hundumaa ajaa'ib jechisiisu. Lafa duwwaatti raajiin baay'atu. Ameen. Waggabbaa. Nama tokko ergaan qaba galgala kana. Isa dubbatamu kanatti Waaqayyo ija sii godha. Waaqayyo lafa duwwaatti sii dubbata ija godhata. Amen. Yay! Akka mirgaa ol kaasise tokko yeedika. Akka sii jira Yesuus. Inni har'a hubannaa ogummaa si geggeessu haala jechaadha. Jeremiyaas seekaamando. Mee akka mirgaa ol kaasise yeedika. Mutuutti yaadi Waaqayyo gumaa kee baasaa. Dubbatee. Yes! Amen. Yes. Wow! Amen. Wow! Mana Yesus abidang berlaku. Amen. Kan durat mau hilang jer. Amen. Bener kan bener tadi. Gaban mana kau? Debuk kembali mata dia. Aras. Boleh Yesus kawat tenggamada. Amen. Yo berbalik. Saya kesuli dah minta. Amin jera. Bahkan bila tergagal. Waaqayyo biyya kana miti addunyaa finyaa keessa attaabunee sin jiraata si. Keessa jiru ati kana kee waan jirtuuf Waaqayyo adda si laata. Amin jettaniya. Amen. Hamaan namai. Takkan ya tiap Yesus kan keeda. Namni yeroo bakka ko waatti toleeti. Isa waaqaan lafa uume keessa saajir. Amen. Keen jiru kai. Baan jire yaa Yesus. Raagaleero. Dah. Warri keessa jiru garuu ma bakka. Amen. Mashaadika. Amen. Takkan. Amen. Biro yeroo. Akkasuma Akan kiri kita mana? Boleh tak ada? Kita kita buat tanya. Cuma ni jejak. Biar cuma kayak tadi nata. Amin. Amin. Makradia. Naga berkori keti. Ia tadi tak ada Yesus ko. Naga berkori keti. Wani peka musuh agak kerja musuh. Kita kena amin empolan. Tuna amin. Mesti Yesus yang nak manusia. Malu. Amin. Goftan kun bukan saya itu. Amin. Apa? Wow. Asmara yang tak mata. Dia ada kiri dia cikin genda. Wah dia kena dia cara. Namun matara tu ada wakai. Biar pikir ada buah musuh ada. Harta kita kasih. Ane fitu pati male. Ane fitu pati male. Biar tina net sanjir. Waaqayyo nu keessa jira. Nus maal keessa jirru? Isa keessa jirru. Amen. Isa keessa jirru beenna nu hin jedhemu. Amen. Ha? Isa keessa jirru. Yesus Kristos yeroo waggaa 12 ga'etti ayyaana wayi ayyaaneffachuuf maatii isaa wajjin wal ba'e. Dhiise warra biraa wajjin aasaa jalqabe. Dubbachuu jalqaban. Maqaan
Maqaani Abdullahi ni jira. Maqaani Iyyoobii jira. Maqaan guutuu jira. Maqaan babbaadha jira. Maqaani namni dhala isaatti Yesuus jedhee moggaafatu garuu jira. Namaafis hin kennamne isumaaf kenname akkuma kenname bitti monne qofaasaa danda'a. Kotta keessa dhimmi kee kan danda'u namni maqaatti moggaafatte miti. Maqaa sirra jiru miti. Maqaa Yesuusin sirratti dubbadhaa dhimmi kee hin danda'a. Gaaffis hin deebisan. Waan isaa akka kanatti nama yuunivarsiitii irraa baheeyyuu gaaffii nuyi yookiin gaaffii isin beektan yoo gaafatan isin deebisuu rakkisaadha. Waan kutaa 5-6 barate deebisuun itti ulfaata. Abbaan isaa baati isaa nama fagoo erga deemanii booda obbiraa dhabanii jedha. Mucaan waggaa 12dha. Obbiraa dhabanii of teellaa deebi'anii barbaadu dhabanii. Barbaadetti lafatti kette. Manatti gattee baatee barbaade. Uti fagoon tarkaanfatee barbaadate. Deebi'anii gaafa dhaqanii. Maaliif mucaa kanaan itti yaadii isa fakkaata? Maaliif nu rakkistaa itti fakkaata? Maaliif nu barbaaduse? Mana abbaa kootii keessa jiraata. Ameen jiraata. Ameen. Mee nama si bukkee jiru akka isaa qabii lafa ta'u oolee. Lafa ta'u oolee. Lafa taa'anii oolee. Lafa taa'anii oolee. Dhageeraa? Maal jedhee? Namni Waaqayyo wajjin jiru kan Waaqayyo wajjin jiru tokko jedhee dubbadheen xumura amma. Akkas ta'e warri jettanii mee Waaqayyoon of dura buusiyan hosiif qixxaata. Harka keessan kaasaa Waaqayyoo jedhana duuka bana. Hojii gosiin ol naaf qixxaatu jedha. Hawarri gosiin ol naaf qixxaatu jedha. Galgala kana booda waanta biyyaa keessi qixxaatu. Ameen naa jedhime. Akkam jettan nama ayyaanni Waaqayyoo guutame nama Waaqayyo keessa jiru jechuudha. Namni Waaqayyo keessa jiru yoo akkamitti taare beekka olii gadi qabu ani si keessa kan jiraattuu fi atis na keessa kan jiraattuu fi ayyaana keenyaa baay'iseera. Makiinaa qorqorroodhaa namni waan guddaa cimaadha jedhetti rakkatee miiliyoona miti deemaa miti yoo nan fata. No lubbuuf iddoo guddaa qaba achirra fedha. Faashiniin dhufeera neessa bitannaan hin jiru. Achatti. Wanti isaanii isaa qayyarii, teemboo isaa jijjiirii, mantiqisoo isaatti waliin ijuullu maqaafata. Ati sinii itti gaafatame. Akka kana wangeelaa bilbaa torbiyaa waliin lallabaa paasteriin dobbee irraa lallabaa fitaan lallabaan hin jiru. Waan hin jirtiin hin jiru achi hunduma faarfata. Waan yaadamu hin jiru. Maqaa Yesuusin yeroo dhiyootti siif haa ta'u. Siiraadhuun nageessaa. Waaqayyo yaaddoo kee keessaa si baasa. Keessa dorkaasa yaaddoon hin jiru acheera. Yaaddoon hin jiru achi. Ameen. Takka tasfirii takka gadi. Yesuus gooftaan. Mee nama dhukkee jira. Hey! Dukkaawwi hey! Jedhika. Jadi dhiiti hey! Inda namaa baay'ee irraa Waaqayyo bofa rakkina ajjeesa. Ameen. Ameen. Deemu asaatti kanan deebi'ee kan isa barbaadanidha. Kadhanna wal kaane. Si baasi seegati jaalalawati jaalalakoti sintane hannamarraan ta'u akee Rusia, aku itu nanti jalate. Bunda kau jadi besar. Aku itu nanti jalate. Mari susana dua tiada. Dan kali kata
waaqayyo kan naan jedhu laphee ishee qabee jira naan jedhu lapheen na waraana milikkita lapheen irra gaasi waran baranan nan du'a fakkaata afuura du'aa ofirratti argite kun maqaa Yesuusin nama jettu kun maqaa Yesuusin maate addunyaa nuufe biyyee jedhu kanaafi kambe waraansi baay'ee isa durii jaar jallinni ammaa ta'e afuura hamaanana dhiiga Yesuusin harka keessa hirkata Yetu kita nak kan surat, banyak sekali kan surat luput tu pas surat kerja. Apa ni kulkulun nanti mah, kuasa tu. Ada kira kas. Kalau tiga nak kerja nanti mah Yesus. Tapi kasati ke yang gubit. Aski kisah kas surat banyak seluku. Kalau tiga nak kerja nanti. Tapi tu, ya. Yesus juga tak terima kah? Kotas. Kasih kot. Ada kami. Betul. Apa kau kau nak gabung dengan? Dia ni mana aja? Bodoh tu. Bodoh tentang kuasa yang lalu. Apa yang berkata? So, baru tahu, betul tahu je. Bodoh tinggal. Angkio boleh. Toko man daw bagi dah. Toko bono makaya sa kesan laman kesa kata sa toko. Ari sa tanagan. Jesus. Harga kesan skaba. Rawara mera ka. Rawara mera. Nani sa bisa mante wayo harga kesan tikaba. Ila shekana nanjira watai. Akka sheno panniftu afurri ratwajjetan. Isawajjin walitte tobbanto koboti akka panniftu karorri haman ratwajjetan. Akkam beda na iraq kasa nanjin. Menjadi agak agak santi kabar rakai raka. Pada ayah susi. Apun riaman tu ni rahawara namu. Nere tu ikirai. Boleh tak? Adar ke? Nagang ke sanggup tu.